kallattiidhaan ejentii ta'uudhaaf xiqqooshii akkas gara jalaatti erga deemneen booda maal arganna bakka kanarra liinkii akkasii ni arganna. Liinkiin kunis immoo tartiibawwan isaallee nutti himaa jira. Kanaaf maal goona nuti jechuudha jala kanarra dhufnee ejensi rejistireeshin liinkii kan jedhu kana isa kana ni tuqna jechuudha. Yeroo liinkicha akkasitti tuqnu maal nu godha akkas nu bana jechuudha. Sana booda maal goona bakka kanarratti yuur pooppoo adii bakka jedhu kanarratti ID keenya ni barreessina. ID keenya isa arganna kan jedhu immoo gara aappichaatti deebiseen isinitti argisiisa. ID keenya argachuudhaaf ampoolii tuqnee piroofaayilii keenya jala ni seenna. Piroofaayilii keenya jala erga seenneen booda maqaa keenya jala bakka kanarraa bakkan xiyyaan isinitti argisiise kanarraa ID jedhee lakkoofsi keessan jira. Anis inni jalaan mul'iseen jira garuu dhokseen jira garuu bakka kanarraa lakkoofsa jiru kana fiddanii maal gootu jechuudha. Asirraa koppii gootanii yookaan lakkoofsa sana qabattanii bakka ammaa kana ni deemtu. Bakka liinkichi weebsaayitichaa irratti ni deebitu. Pooppoo ID jedhu kanarratti IDcha ni barreessitu jechuudha. Erga IDcha barreessitaniin booda bakka kanarraa maal jedha jala kanarraa geet kan jedhu argattu. ID kana erga barreessitaniin booda shin geet jedhu kun sirriitti isiniif mul'ata. Yeroo isa tuqxan maal godha koodii gara keessanitti ergaa jechuudha. Kallattiidhaan koodii gara miseejii keessanitti erga pooppoo laayibiraan. Erga akkasitti ergitaniin booda geet jettanii erga ergitaniin booda daqiiqaa tokko keessatti daftanii miseejii keessan irraa fuutanii bakka kanatti erga guuttaniin booda sabmiit jettuuni sana booda kallattumaan ejentii taataniitu jechuudha. Sana booda barachaa waa'ee pilaatfoormichaa bara hojicha itti fufuudha jechuudha. Amma immoo viidiyoo sattaanu argachuudhaaf gara weebsaayitichaatti ni deebina. Viidiyoon itti aanu maalidha? Viidiyoon pooppoon maalidha kan jedhudha. Akkaataa kamiin hojjenna kan ibsudha. Viidiyoo kana argachuudhaaf immoo maal goona bakka kanarra dhufne bakka kanarra viidiyoon jira. Viidiyoo bakka kanarra jiru ni tuqna jechuudha. Sana booda waa'ee pilaatfoormii kana hubannoo asirraa ni arganna jechuudha.